Akkamittiin liivii jechuudha nama lamaan seennee haasa'uu dandeenya. Akkasuma immoo viidiyoos nama lama taanee akka nama wal bukkee jiruutitti wal wajjin yaada keenya wal jijjiirree viidiyoo hojjetachuu dandeenya. Akkasuma immoo gaafa liivii seenuu akkamittiin nama ol baasee ana wajjin namni sun akka haasa'u taasifadha. Namoota baay'een na gaafate kana kaleessa liivii irratti jechuudha. Galgala akkuma waadaa isinii galee boru viidiyoo isinii maxxansaa isinii jedheen ture. Amma kun akkuma liivii cufee bayinan viidiyoo kana waraabaa jira. Boru naan isinii maxxansa jechuudha. Salphaadha. Amma qaxxitumaatiin gara viidiyoo keenyaatti darbinu. Nagaa koo hin daganne nagaan isinii baay'atu jecha viidiyoo kana hanga dhumaatitti ilaalaadha. Hiriyoota keessaniif sheerii godha. Namoonni muraasni hin beektu. Garuu immoo kan tokko beeku tokko hin beeku. Ana mataa koyyuu mucaa hiriyaa tokko natti hime jechuudha. Duraanii haala kanaatiin ani seennee hin fayyadamnes. Garuu immoo gaafa fayyadamu dhuguma wanti sun bu'aas qaba. Wanti sun immoo yaada wal jijjiiruu irratti akkasuma immoo mudannoof muuxannoo garaagaraa waliif qooduu irratti baay'ee tokko jechuudha. Nama gargaara, nama fayyada. Akkasuma immoo jechuudha gaafa ofii keessanii caalaa gaafa nama waliin liivii seentanii yaada walii qoodaa akkasuma immoo otoo isinitti hin beekame dadhabbii tokko malee miiraan liivii keessa waraabbattu jechuudha. Isinii galee kanaaf qaxxitumaan gara viidiyoo keenyaatti. Egaa obboloota koo seeraan asitti na caqasaa jechuudha. Namni kamiyyuu yeroo yuutuubii keessa seenu jechuudha mallattoo ida'uu kana haala kanaatiin tuqa jechuudha. Achi booddee haala kanaatiin anammoo ofirraan galagalcha. Yoo barbaaddan jechuudha, yoo ofitti galagalchuu barbaaddan kaameraa kunoo bakka kana, yoo ofirraa galagalchuu barbaadanis bakka kana jechuudha. Amma ani kaniin isinitti agarsiisu akkamitti nama lama taane liivii ol baanaadha. Isinii galee miti. Kunoo bakka liiv jettu kan akkasumatti tuqxu achi booddee neekestii otoo hin taane kunoo mallattoo ishee qalamii kana akkasittiin jechuudha. Mallattoo ishee qalamii kana yeroo isinii fidu kunoo bakka kanatti mata duree haala kanaatiin barreeffattu jechuudha. Akkam jirtu jettanii waanuma mata duree tokkoffaa immoo mata duree keessan namoonni baay'een haay jettanii seentu, heloo jettanii seentu. Yuutuubiin mata duree mataasaa dheereffachuu akka qabdani kana beekuu qabdu. Persentii 50 ta'ullee qaba 100 keessaa malee qubee 2-3tiin hin seenina. Maaliif mata dureen isin ilaalama jechuudha yeroo moniidaa ta'u waan ta'eef jechuudha. Kanaafi ammani publikii irraan godhu maaliif isinumatti agarsiisu maafini liivii seena malee nama waliin seenaa jira miti jechuudha. Isin garuu yeroo hundumaa yeroo liivii seenuu jettan kun publikii irra godhattu jechuudha. Amma gaa mata duree barreeffannee irra mitiire mata duree erga barreeffannee jechuudha. Kunoo jechuudha ishee kana mallattoo nama lamaa kana jechuudha. Kunoo gooliif together ka jettu kana jechuudha. Kunoo ishee daalattii kana akkasitti achi ofirraa deebistu jechuudha. Akka eeyyama isinii laatuuf nama lamaaf jechuudha. Amma gaa mata duree barreeffanneerra kunoo jechuudha bakka kanatti jechuudha. Wanta barbaadan barreeffachuu dandeessu. Amma gaa maaltu nu hafee tambinaaliidha jechuudha. Kunoo mallattoo qalamaa kana ishee kana akkasittiin gadi tuqxanii kunoo bakka ishee kana tuttu jechuudha haala kanaatiin. Yeroo kana suura isin qabdan hundumaa yaasee isinii fida jechuudha. Asumaan egaa suura koo yoo argitanii simma keessanii. Kunoo fakkeenyaaf kaniin nama yuutuubii irratti hojjechuu barbaadu. Asumaan nyaata kanas ilaalaadha. Ammani kana tambineelii biraaf hin qopheeffadheera garuu isinumatti agarsiisuu fi kunoo ila argitanii amma namoonni tokko saayizii yuutuubii ittiin godhatan saayizii yuutuubii eegadhaatu saayizii yuutuubii itti taasifadhaashi yoo irra guddate akkasittiin quba keessaniin itti sirreeffadhaa appilikeeshinii biraa keessatti hojjetadhaashi tambinaala yuutuubii jechuudha. Seef ishee jettu kana erga godhatanii booda amma kunoo ilaala akkasittiin ba'eera.
Achi booda maal gootu kunoo next ishee jettu kana akkasittiin tuqxu jechuudha. Kunoo yeroo hundumaa viidiyoon nama kamiyyuu asirra ooluu qaba. Ammas next tuqxu. Amma next kana tuqneerra mitiire kunoo ila liinkii kana dirqama isinii baasuu qaba. Namni ol ba'u liinkii kana qabatee ol ba'a waan ta'eef jechuudha. Kunoo kooppi liinkii godhattu. Kooppi liinkii godhattanii jechuudha. Kooppi liinkii godhattanii next otoo hin taane yookaan next yoo gootanii rakkoon hin jiru. Amma fakkeenyaaf kunoo next taasisee jechuudha. Kunoo amma jechuudha bakka kanatti sagalee na dhoowwate zannaani haala kanaatiin na baasee na turratti waraabaa jira jechuudha. Kunoo lamma as geenyeerra jechuudha. Nama sanaaf liinkii erginee jirra. Haala kanaatiin teenyee nama sana eeguu dandeenya jechuudha. Nama sana waliin al takkicha seenuu barbaanneerra yoo ta'e kunoo jechuudha. Namni sun yoo dhufu mallattoo kunoola kan nama fakkaatu wayii kana argitu mitiire kara gadii kana jechuudha. Gooliif ishee jettu gararraara jechuudha. Haala kanaatiin bakka sanatti isinii mul'atti jechuudha. Yeroo kana ergaa liinkii keessan hundumaa koppii godhattanii waasaapii yookaan telegiraamii yookaan immoo feesbuukii abba barbaadan jechuudha. Ijoollee riyaa tokko irratti erguuf jedheen amma immoo dhiisee asuma waasaapii koo fattashii nagaa kunoo maayuurka jechuu halma kooti kun asumaan ofumaan ofii erga jechuudha. Liinkichaa singaruu liinkii kana erga copy paste godhattanii hiriyaa waliin seenuu barbaadan irratti ergitu jechuudha. Sinii galee miti. Egaa namni sun akkasitti isa kana gadi tuqee akkasitti ol dhufa. Namni suni ol dhufaa jechuudha haala kanaatiin. Amma kuni waan ofii of ergee fi aanatti akkasitti deebisee malee jechuudha. Namni suni yeroo ol ba'u kunoo haala kanaatiin jechuudha. Haala kanaatiin kunoo bakka mallattoo nama fakkaattu kanatti namni suni dhufa. Aadi ka jettu isinii ba'a. Suura namicha ol dhufuu waliin jechuudha. Aadi jechuun eeyyama akka laattaniifidha jechuudha. Kunoo mallattoo nama fakkaatu sana iddoo kana jechuudha. As kanatti isinii dhufa milikinni aadi jedhu. Namni sun dhufaa jira. Isin immoo barrii banaafi jechuudha. Akka ol ba'ee namni sun isin wajjiniin haasa'uu danda'utti jechuudha. Yoommoo akka tasaa taatanii bakka kanatti lakki liiviin seenuu gooliiviin jedhu viidiyoo bichaa waraabbadhaa jettan jechuudha. Otoo gooliivi isheen jedhu kana otoo hin tuqiin viidiyoo bichaa waraabbachuu yoo barbaadani kunoo asuma teessanii jechuudha. Safaruma kana erga namichi ol dhufee otoo namni tokko isiniin argiin viidiyoo waraabbachuu dandeessu. Sinii galee miti. Viidiyoo waraabbachuudhaaf garuu dirqama appilikeeshinii jechuudha. Iskiriinii keessa waraabuu danda'u banachuu qabdu. Sinii galee miti. Asii kunoo keessaa baatanii jechuudha. Kunoo appilikeeshinii kana qabaachuu qabdu. Appilikeeshinii kana qabaachuu qabdu jechuudha. Yeroo kanatti appilikeeshinii sana haala kanaatiin yoo banne iskiriinii bilbila keenyaa nu waraaba. Kun jechuudha appilikeeshiniin kuni wanta bilbila kanarra jiru hundumaa hin waraaba jechuudha. Hin waraaba. Kanaaf yeroo hiriyoota keessa waliin YouTube irraatii sagalee waraabbattanii yookaan immoo yeroo liiviillee maalijii kana waraabdu yoo maalijii kana fayyadamtan yeroo viidiyoo waraabbachuu jettan qofa appilikeeshinii ammanii iskiriinii korra naannessaa jiru kana banachuu qabdu yookaan immoo gadi buufachuu qabdu. Warri anoon qabu jettan immoo yoo jiraattaniif garuu kunoo maqaa isaa akkasittiin kunoo seeraan barreessaatu isteeroo keessatti jechuudha. Istoorii keessan keessatti seerchi godhaatu isinii ba'a jechuudha. Akkasittiin kana qofaa miti bifa garaagaraatiin viidiyoo adda addaa waraabbachuu dandeessu jechuudha. Amma appilikeeshiniin kun wanta ani bilbila koorratti tuttuqu hundumaa kunoo haala kanaan mul'isaa jira waan ta'eef jechuudha.